Hello, welcome back. Walitti deebineerraa kun paartii sadaffaadha. Akkuma yaadatamu maqaa qorumsa entiraansii irratti yookiin immoo entiraansii exam rileetidii kanneen ta'an viidiyoowwan tartiibaan hojjennaati kan jiru. Inni kun paartii sadaffaadha jechuudha. Paartii sadaffaadhaatiin egaa piroopoziishinii waliin ilaalla jechuudha. Asirratti egaa piroopoziishinii iddoo lama gurguddaatti qoonnee qo'achuu ni dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa indipendentii piroopoziishiniidha jechuudha. Isaan asirratti ilaalaa jirtan kana. Akkasumas immoo dipendent propositionidha jechuudha. Dipendent proposition jechuun noun yookiin adjective faana walitti hidhamanii kan dhufan jechuudha. Isaanis akkamiin qo'achuu dandeenya kan jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee qorumsa irratti yookiin immoo entrance exam irratti dhufuu kanneen danda'an keessaa parsantii yookiin immoo harki caalu dipendent propositionidha waan ta'eef gara jalaatitti waliin ilaalla jechuudha isasii. So proposition are the words isaan asirratti argatan kana jechuudha. Proposition jechuun jechoota kana jechuudha. At, which, by, in, on kan jedhaman kana jechuudha. Akkoo as keessaa ka most major kanneen ta'an waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf immoo ofii keessanii dubbisuu hin dandeessu jechuudha. As keessaa kanneen barbaachisoo ta'an hunda isaanii waliin ilaallaa jechuudha. Tokko tokkoon akkaataa galumsa isaanii yookiin immoo akkamitti fayyadamna kan jedhu hunduma isaanii waliin ilaalla jechuudha. Don't worry, akka isiniif galuu danda'utti karaa salphaatiin isiniif ibsuu nan yaala jechuudha. Okay, jalqaba irratti ka propositioniiwwan jiran keessaa inni arganna jechuudha. So inni akkamiin fayyadamna kan jedhu waliin haa ilaallu. To refer to bigger place maaliif fayyadamna innidha. Bigger place and longer time expression fayyadamna jechuudha. Bigger place jechuun iddoo specificii hin ta'in yookiin immoo iddoo bal'aa jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka biyyaa, magaalaa, city kanneen jennu, town akkasumas immoo addunyaa irraa fudhachuu dandeenya, world, continent isaan kana gaafa fudhannu maanni bigger place dha jechuudha. So inni isarratti fayyadamna jechuudha. Akkasumas immoo longer time expression irratti fayyadamna jechuudha. Longer time expression jechuun specificii kan taane jechuudha. Fakkeenyaaf ji'oota, baroota akkasumas jaarraarree ta'uu danda'a, season yookiin immoo waqtiilee ta'uu danda'a. Isaan kun maalidha? Longer time expressionidha jechuudha. Achirratti irree ni fayyadamna jechuudha. So mee fakkeenyaan haa ilaallu jechuudha. Salphaatti akka nuuf galuuf jechuudha. Fakkeenya kanarratti we meet Arbaa Minch. Amma iddoo kanatti maanni Arbaa Minch kan jedhu kuni maalidha? Bigger place dha jechuudha. Inni fayyadamna jechuudha. In Arbaa Minch, in Addis Ababa, in New York. Maaliif iddoowwan gurguddaa ta'an inni fayyadamna jechuudha. Kabira fakkeenya lammaffaarratti she lives in Australia. As keessatti ka Australiyaan maalidha? Bigger place dha jechuudha. Kanaaf maal fayyadamne? In Australia jennaa jechuudha. Okay. Fakkeenyaan itti aanu we will finish this in October. As keessatti ka longer time expression jennee jira jechuudha. Octoberiin maani ji'a jechuudha. So longer time expression dha jechuudha. In October jennaa jechuudha. Fakkeenyaan itti aanu I was born in 2003. 2003 kun maani bara yookiin year dha jechuudha. Kanaafuu yeariin immoo maalidha? Longer time expression dha jechuudha. Kanaaf maal fayyadamna? Inni fayyadamna jechuudha. Okay, akkasumas immoo akkuma jenne ka manzii yookiin yearii qofa osoo hin taane waqtiilee irra ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf in autumn, in spring, in summer jechuu dandeenya. Akkasumas immoo in 21 century, in 10 decade kan jennu jiru jechuudha. So yeroo yookiin immoo waqtiilee dheerina qabaniif longer time expression kanneen ta'aniif maal fayyadamna? Inni fayyadamna jechuudha. So mee exercise ishii kana waliin haa ilaallu. My sister graduated in at on kam ta'a as keessaa. As keessatti gaafa ilaallu 2006 dha jechuudha. Maaliif inni kun yeariidha jechuudha. Longer time expression dha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? Inni ta'a jechuudha. In 2006 ta'a jechuudha. Okay, inni itti aanu aatidha jechuudha. Aatii maaliif fayyadamna? Kan jalqaba irratti ilaalle inni sanaaf faallaa fayyadamna jechuudha. Kun immoo maaliif fayyadamna? To specific place. Specific place jechuun iddoo murtaa'aa jechuudha. Inni maaliidhaaf fayyadamna? For bigger place dhaaf. Inni kun garuu specific place iddoo murtaa'aa ta'ee fi specific time yookiin immoo sa'aatii murtaawaa ta'eef jechuudha. Sa'aatii murtaawaa ta'eef yookiin daangaa ta'e tokkoof fayyadamna jechuudha. Fakkeenya nu ilaalle sirriitti nuuf galuu danda'a jechuudha inni kuni. Fakkeenya fi specific place kanneen jennu at school iddoo murtaa'aa jechuudha. At home, at station,
ati stadium iddoowwan xixiqqaa akkanaa kana gaafa fayyadamnu kanneen biroos ni jiru jechuudha. Maal jenna ati fayyadamna jechuudha. Specific place dha jechuudha. Specific time kanneen jennu immoo for example ati 3 o'clock ati 8 o'clock gaafa jennu akkasumas immoo sa'aatiinis yeroo jechaan yommuu barreeffamu guyyaa galgala halkan jennee gaafa dubbannu at noon at midday at dawn at sunset jennee gaafa dubbannu maali sa'aatiin kun specific time dha jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamna prepositionii ati fayyadamna jechuudha. Fakkeenya haa ilaallu. They will arrive at hotel at 3 o'clock. At maaliif fayyadamne hotel kan jedhu maali specific place dha jechuudha. Akkasumas immoo at 3 o'clock 3 maali kuni specific time dha jechuudha. Kanaaf maal fayyadamne ati prepositionii fayyadamne jechuudha. Fakkeenyi lammaffaa we shall meet at school at noon. School kan jedhu maalinni specific place dha jechuudha. Kanaaf maal fayyadamne ati fayyadamne jechuudha. Akkasumas immoo noon kan jedhu specific place dha jechuudha. Kanaaf ati prepositionii ati fayyadamne jechuudha. Okay. Iddoo kanatti waan tokko qabattanii bira darbuu qabdu maaliifi yeroo baay'ee tarii qorumsa irratti dhufuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kiluudha. Arrive at or arrive in jechuu dandeenya jechuudha. Asirratti kaasnee turre akka carraatee arrive ati fayyadamne jechuudha. Hoteelii waan ta'eef. Arrive jecha jedhu reach jecha jedhu faana tokkuma jechuudha. Hiika wal fakkaataa qabu. Garuu reach doesn't take any preposition. Jecha reach jedhu kuni prepositionii kamiyyuu hin fudhatu jechuudha. Reach dhufnaan atis hin fudhatu, inis hin fudhatu jechuudha. Garuu arrive kan jedhu kuni atis yookiin inii fudhata jechuudha. Atii fi inii fudhachuu isaa immoo kan murteessu fuuldura isaatitti kanneen jiranii jechuudha. Specific place yoo ta'e atii fudhata. Akkasumas specific time yoo ta'e atii fudhata. Specific long time fi bigger place yoo ta'e immoo inii fudhata jechuudha. So fakkeenya naa ilaallu he reached the place on time jenna malee he reached at the place or in the place hin jedhamu jechuudha. Ati yookiis inni fudhatu jechuudha. Reach kan jedhu kuni jechuudha. Asiin qabachuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu onidha jechuudha. Oni maaliif fayyadamna? To refer to dates. Dates and days. Dates jechuun lakkoofsan guyyaa yommuu himnu jechuudha. Lakkoofsan jechuun fakkeenyaaf harri guyyaa meeqa yoo jenne guyyaa tokko yookiin guyyaa lama sadii afur akkas jechuudha. Dates and days. Days jechuun immoo maqaalee guyyaa fakkeenyaaf Friday, Monday, Tuesday kanneen jennu sana jechuudha. Fakkeenya naa ilaallu. We will go to the park on Friday. On Friday, Friday maalidha? Guyyaadha jechuudha. Days jechuudha. Kanaaf maal fayyadamne? Onii fayyadamne jechuudha. Fakkeenya lammaffaa. I was born on 1st September 1998. Inni kun immoo maali? Deetiidha jechuudha. Deetii kamtu agarsiisa? First. Kanaafuu September gaafa guyyaa September waan jechuudha. Yookiin fulbaana tokko. Gaafa guyyaa meeqati? Guyyaa tokkooti. Kanaafuu deetii jechuudha. Maal fayyadamne? Onii fayyadamne jechuudha. Akkasumas immoo guyyoota kana yookiin immoo deetiiwwan kana maqaas dha'uu baatee deeyii kana yoo fayyadamne yookiin jecha deeyii kana yoo fayyadamne yeroo baay'ee maal fayyadamna? Onii fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf on the day of the celebration. On the day of the celebration, I meet my cousin hin jedhu kun maali? Daisy fayyadamee waan ta'eef on the day jenna jechuudha. On the Christmas day, on the celebration day, on the graduation day jennee day kana fayyadamnaa jechuudha. Onii fayyadamnaa jechuudha. Day yoo jedhu onii fayyadamnaa jechuudha. Proposition irratti. Fakkeenya arfaffaa we give presents to our friends on Christmas day. Maaliif onii fayyadamee deeyitu jira jechuudha. Okay. Shanaffaa kana meeshaa kalaa. Come and see us blank space Christmas. Maaltu galuu qaba asitti? Okay. Oniin galuun qabu jechuudha. Maaliif onii deeyii yoo jiraate gala malee galchuun qabnu jechuudha. Kanaafuu come and see us at Christmas jennaa jechuudha. Okay. Inni arfaffaa baay'idha jechuudha. So baay'ee maaliif fayyadamna? Wanta lamaaf fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Asirratti barnoota keenya kanarratti jechuudha. Wanti biraa amma yoo jiraate isin kitaabota keessan yookiin immoo reference book keessan dubbistanii cimsachuu hin dandeessu jechuudha. Baay'ee to refer to transportation and agencies. Agencies gaafa jennu doors in passive voice yookiin immoo nama gochicha raawwate sana gaafa ibsinu akka agentiitti namni sun akka agentiitti gaafa ta'u jechuudha. Akkasumas transportation jechuun
geejjiba wantoota geejjibaan ittiin deemnu jechuun geejjibaaf nu tajaajila sanaan jechuudha. Yeroo baay'ee maaldhaan konfiis goona ilaallaa wiizii faana jechuudha. Baay'een kun wiizii faana konfiis goona jechuudha garuu ta'uu hin qabu jechuudha. Fakkeenya naa ilaallu she goes to school by bus maal jennee asitti baay'ee fayyadamne jechuudha. Mana barumsaa maadhaan deemni baasiidhaan jechuudha. Akkasumas by car, by train, by boat, by plane it is for transportationidhaaf jechuudha. Garuu immoo lukaanan deeme jechuudhaaf by foot hin jennu jechuudha. On foot jedhama jechuudha inni adda waan ta'eef jechuudha. Akkasitti qabachuu qabdu jechuudha. Agentii kan jenneef immoo this lesson is given by the teacher. Gochi kuni eenyudhaan raawwatamaa jira? Tiicheriidhaan raawwatamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti tiicheriin maal gochaa jira? Barsiisuun kennaa jira jechuudha immoo yookiin barnoota kana kennaa jira jechuudha. Eejentiidha jechuudha tiicheriin kun. So baay'ee haala kanaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kiluu kana asirratti ilaaladha. Use only don't say by foot hin jedhamu jechuudha. Kun maanni common mistake jechuudha. Garuu maal jechuu dandeenya? On foot, on a horse back it is wantoota lubbuu qabaniin gaafa deemnu yookiin immoo ofii keenyaan lukaan gaafa deemnu on foot jenna malee by foot hin jedhamu jechuudha. Okay, with. So wizii fi baay'ee yeroo baay'ee confuse akka waliin goone sirriitti adda baasnee qabachuu qabna jechuudha. Wizii maaliif fayyadamna? To refer to things we used to do something. Wanta tokko fayyadamnee wanta biraa gaafa ittiin hojjennu meeshaa sanaan wanta biraa gaafa ittiin hojjennu maal fayyadamna? Wizii fayyadamna jechuudha. Wizii baay'ee faayidaa kan biraas qabaachuu danda'a. Isa immoo dubbisuu dandeessu jechuudha. Wiz jechuun waliin jechuudha karaa biraatiin. Garuu immoo wizii yeroo baay'ee maaliif fayyadamna? Things we used to do something. Wanta tokkotti fayyadamnee wanta biraa ittiin gaafa hojjennu jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. He cuts the paper with scissors. Inni peeparii maaliidhaan muree? Maqasiidhaan muree jechuudha. Gaafa akkas jennu wizii fayyadamna jechuudha. Yeroo baay'ee maal jennaa? Baay'ee fayyadamna jechuudha. Garuu baay'ee fayyadamuun dogongoraa jechuudha. He cuts the paper by scissors. Maqasiidhaan muree jechuudhaaf baay'ee fayyadamna jechuudha. Inni dogongora. Garuu maal fayyadamuu qabna? He cuts the paper with scissors. With wanta tokko fayyadamnee waan tokko gaafa hojjennu wizii fayyadamna jechuudha. She writes with a pen. Iskibiritoodhaan barreessite jechuudha. With a pen jenna malee by a pen hin jennu jechuudha. Fakkeenya lamaan kanarree ilaallee haa dabarru maaliif yeroo baay'ee inni dubbatama waan ta'eef asumaan qabannee darbuu jechuudha. He writes in ink jechuu dandeenya. Akkasumas immoo he teach me in afaan Oromoo jechuu dandeenya jechuudha. Qabadhaatuma darbaa jechuudha. Ja'affaarra kan jiru between among and except jechuudha. So jarreen kana akkamitti fayyadamna? Between kan fayyadamnu wantoota lama yoo ta'edha jechuudha. Refer to two things wantoota lama yoo ta'edha jechuudha. Between kan fayyadamnu. Among kan fayyadamnu immoo refers to more than two things yoo ta'edha jechuudha. Wantoota lama ol gaafa ta'e baay'ina agarsiisa jechuudha. Among except jechuun immoo express what? Exception wanta hafuu qabu yookiin wanta hafe tokko nutti agarsiisa jechuudha. More fakkeenyaan deeggaramne yoo ilaalle isaan sadanuu salphaatti adda baafachuu dandeenya jechuudha. Example kanarratti tokkoffaa maal jedhaa? Mohan sits between Saala and Alex. As keessatti kaa Saala fi Alex gidduu taa'edha. Kanaafuu maaltu jira? Saala fi Alex lamatu jira jechuudha. Namoota lama jira. So between fayyadamne jechuudha. Between Saala and Alex. As keessatti among Saala and Alex yoo jennu dogongora jechuudha. Sarah choose fakkeenya lammaffaa jechuudha. Sarah choose Yared among her classmates. As keessatti kan hubachuu qabnu classmates yoo jennu yookiin kilaasii gaafa jennu kilaasiin namoota baay'ee akka ta'e ni beekama jechuudha. Kilaasii keessa namni tokko yookiin namni lama isaa ol classmates yoo jedhe namoonni baay'een akka jiran ni beekama jechuudha. Kanaafuu among yoo jennee fayyadamna jechuudha. Barattoota kilaasii keessaa eenyu filattee? Yared filattee jechuudha. Barattoonni kilaasii kan biroo jiru garuu maqaa isaanii hin beeknu jechuudha. As keessatti eenyutu ibsame? Yared qofatu ibsame jechuudha. Saaraan irree kilaasii sana jechuudha. Okay. Except the chairman. Exceptioniin immoo akkamitti fayyadamna? Except the chairman all have agreed to the proposal. Except jechuun kaa wanta hafu wanta sanatti waliin galle yookiin wanta jiran san keessaa baay'ina jiran san keessaa yookiin filannoowwan jiran san keessaa yookiin immoo gochaawwan raawwannu san keessaa kanaaf exceptionii nu agarsiisa jechuudha. Fakkeenya kanarratti kaa except the chairman. Chairman yookiin dura bu'aa mana barumsaa dura bu'aan alatti all have agreed to the proposal. Hundumti isaanii irratti walii galaniiru jechuudha. Kanaafuu
hiikni isaa maal jechuudha? Hiika isaa osoo nu gaafate chairman is not agree. Chairmaniin irratti waliin galle jechuudha. Except the chairman jechuudha. Filannoo keessatti optionii keessatti amma yeroo baay'ee ni ka'a jechuudha. A akkas jedhee B jedhee C jedhee D irratti except A jedhee deebii biraa gaafa nu kennu yeroo baay'ee nu mudata jechuudha. Kanaafuu salphaatti beekuu dandeenya jechuudha. Okay, exercise kana waliin haa ilaallu. Dafnee adeemnu. I'll celebrate my birthday on in at kam ta'a? Maaliif fuuldura kana ilaaluu qabna jechuudha deemnee. Fifth jechuun kun maal agarsiisa? 5th July jechuun deetii agarsiisa jechuudha. Deetis 5th. Kanaafuu maal fayyadamna? Deetii yoo ta'e onii fayyadamna jechuudha. On 5th July jennee fayyadamna jechuudha. Number 2, I usually wake up in on at 6 o'clock. 6 kun maali? Specific time dha jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamna? Ati fayyadamna jechuudha. Correct answer is at 6 o'clock in the morning. Number 3, my sister graduated in at on. As keessatti kan maal laalla? 26 bara jechuudha. Year dha jechuudha. Kanaafuu maal agarsiisa kuni? Long time expression agarsiisa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? Inni ta'a jechuudha. Okay. Number 4, between among. All my friends I like Daniel the most. As keessatti kan maal jedha? All my friends jedha jechuudha. All my friends jechuun nama baay'ee yookiin friendii baay'een akka jiran agarsiisa jechuudha. Lama olii jechuudha. So maal fayyadamna? Among fayyadamna jechuudha. Among. Okay. Number 5, between among you and me. Argitanii asitti you and me jechuun anaaf si gidduutti akka jechuuti. Anaaf si gidduutti haafu akka icciitii jechuudha. You and me jechuun meeqa agarsiisa? Lama jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamna? Between fayyadamna jechuudha. Between you and me anaaf si gidduutti haafu jennee gaafa dubban between fayyadamna jechuudha. Wantoota lama yoo ta'e jechuudha. Besides isaan kun lachuu garaagarii jechuudha. Besides jechuun bira yookiin cinaa jechuudha. Akka afaan Oromootiin lookaalii keessanitti maal akka jedhamu beekamu. Bukkee cinaa bira jennaan jechuudha. Beside jechuun. Besides jechuun immoo in addition jechuudha. Dabalataan jechuudha. So lachuu isaanii gargari jechuudha. Eessii kan ofirraa qabu kun maanni in addition yookiin dabalataan itti dabaluudhaan jechuudha. So as keessatti kam ta'a deebiin keenya? Besides. English I speak French. Kanaafuu maal jedha? Correct answeriin keenya besides dha. Maaliif Ingiliffatti dabalataan Frenchiin haasa'a yookiin immoo Ingiliffaan haasa'a Frenchis nan haasa'a jechuudha. Besides jechuudha. Number 7, Meelat sits besides me class. Na bira teessee yookiin na cinaa na bukkee teessee jechuudhaaf maalin jedhaa? Beside jedha jechuudha. Essii kan ofirraa hin qabne sana jechuudha. Okay, number 8, Caalaa dug the ground with by a hoe. Hoe jechuun meeshaadha jechuudha. Doomaa ni beektu ta'ee jedhee yaada. Doomaa yookiin meeshaa lafattiin qotan yookiin qofforanii jechuudha. Kanaafuu by jennamoo with jenna reessitti. So osoo ilaallatee yookiin yeroo biraa maal jechaa turre? By jechaa turre jechuudha. Inni garuu dogongora. Kanaafuu maal jechuu qabna? With jechuu qabna jechuudha. With a hoe jechuu qabna jechuudha. Number 9, I'll go to the bank. I'll go to bank. Buy on with fruit. Kam jenna? Buy dhamoo on dhamoo with it. So inni kun adda jechuudha. On foot jenna jechuudha. Yeroo baay'ee on foot, on a horse back jenna malee by foot hin jennu jechuudha. By kan fayyadamnu meeshaa kanneen akka konkolaataa, by car, by train, by bus jenna jechuudha. So isaan kuni independent proposition dha jechuudha. Yookiin of danda'anii dhaabbachuu kanneen danda'an jechuudha. Isin immoo more advanced sirriitti dubbisuuf yookiin immoo sirriitti reference bookii keessan irraa kanneen biroo laaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf until kan jedhamu in front of baay'ee isaanii jechuudha. Isiniif dubbifamu yookiin immoo salphaatti isinii galuu danda'a jechuudha. Until kan jennu amma fakkeenyaaf wanti tokko haga akkas ta'utti yoo jennu until fayyadamna. In front of opposite isaan jedhaman ni jiru jechuudha. So isaan dhaqxanii laaluu dandeessu jechuudha. Inni baay'ee murteessan barnoota keenya irraa keessatti ilaallu dependent proposition dha jechuudha. Maaliif inni kuni entrance irratti yeroo baay'ee dhufaa jechuudha. So dependent proposition akkamiin qo'annaa kan jedhuu fi furmaanni jiru dubbisanii irra deddeebianii dubbisanii shamaddaduu qofa jechuudha. Maaliif kallattiin isaa yookiin immoo akka
kanneen armaan olii yookiin independent ilaalle kana foormii ittiin galanii qabanii jechuudha. Foormii ittiin galanii qabanii kanaafuu maaltu nu barbaachisa? Shamaddaduutu nu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaa fi dependent propositionii fakkeenyaa fi tokkoffaarra kan jiru kana fakkeenyumaan waliin dhaallaa deemna jechuudha. Maaliif akkanatti galu kan jedhamu seerota hin qaban waan ta'eef jechuudha. Are you interested in football? Interested in jedhama jechuudha. Interested in jechuun fedhii qabaachuu yookiin barbaaduu jechuudha. So maal jedhama? Interested in. Amma kana waan dubbachaa jiruuf booda hin dagattanii jechuudha. Interested in akka jedhamu ni beektu jechuudha. Akkasumas lammaffaarra kan jiru I am keen on reading. Keen on. Keen on jechuun maal jechuudha? Barbaaduu jechuudha. Hiika isaarree qabachaa deemuu qabdu jechuudha. Interested in jechuun maal jechuudha? Keen on. Similar to. Isaan kun hiika isaas asumaan qabachaa deemtu, asumas immoo galumsa isaanii akkaataa itti proposition adjective yookiin noun itti maxxananii dhufan. Inni namaa asitti maxxanee dhufe, ooniin itti maxxanee dhufe, tuun itti maxxanee dhufe. So hiika isaas akkasumas immoo galumsa isaan wal faana shamaddadaa yookiin qabachaa deemtu jechuudha. Keen on jechuunis maalni barbaaduu jechuudha. So keen on jedhama jechuudha. She is similar to her, sorry iddoo kanatti dad jechuu barbaadeni. Similar to ishiin daadii ishii fakkaatti bifaan wal fakkaatti jechuu yoo barbaade similar to her dad hin jedha malee similar with her dad hin jedhu. Similar with hin jedhamu jechuudha. Similar to jedhama jechuudha. Number 4. She is married to that girl jedhama jechuudha. Married to jedhama malee married with hin jedhamu jechuudha. Married to. Number 5. Don't be rude to people. Isaan kun reactionii namootaaf yookiin deebii nuti miira nuti namootaaf qabnu yommuu deebinee agarsiifnu jechuudha. Rude to jedhama jechuudha. Iddoo tokkotti qabachuu hin dandeemsu. Reaction adjective kanneen jedhaman jechuudha. Wanta namootaaf deebii deebifnu yookiin immoo miira nuyi namootaaf agarsiifnu jechuudha. Maaliif iddoo tokkotti qabachuu hin dandeechuu jechuudha jarreen kana. Rude to, polite to, good to, nice to jennaa jechuudha. To dabalatu jechuudha. Number 6. I am satisfied with what you did. Satisfied with itti gammadu. Satisfied with jedhama jechuudha. Satisfied on jedhamu jechuudha. Yeroo baay'ee I am satisfied on what you did jedhama jenna jechuudha. Ati garuu dogongora jechuudha inni. Satisfied with jedhama jechuudha. Alam is good at physics. Inni kun yeroo baay'ee lower grade irratti kutaa 7 kutaa 8 irratti hin ka'a jechuudha. Good at physics jedhama. Good at cooking jedhama jechuudha. Goodiin ati dabalataa jechuudha. 8ffaa I am confident of myself. Confident of jedhama jechuudha. Yommuu immoo confidence jiraate asirratti confidence amma inni kun maadhaan xumurame confident jedha. I am confident of myself. Ofittiin amanaa akka jechuuti. Kun immoo confidence ofitti amanamummaan qaba jechuudhaaf maanni CE dhaan xumurama. Inni kun kanaafuu maanni inni dabalataa jechuudha. Confidence in. Inni jalqaba immoo confident of jedhama jechuudha. So isa kanas haala kanaan qabachuu dandeessu jechuudha. Number 9 yeroo baay'ee kaa'aa jechuudha kun salphaadha. Free from jedhama jechuudha. She is free from coronavirus. Bilisa jechuudha. Free from. Was absent from. He was absent from jedhama jechuudha. Hafuu. Worry about yeroo baay'ee irra deddeebinee kaasna jechuudha. Don't worry about jedhama. Are you scared of? Scared of, afraid of tokkuma jechuudha. Scared of, afraid of ofii dabalatu jechuudha. So isaan kana qabachaa deemuu hin dagatinaa jechuudha. Maaliif qorumsa irratti illee yeroo baay'ee jechoota akkanaa kanatu baay'ee jechuudha. Yookiin hiikarree ta'uu danda'a yookiin akkaataa galumsa isaati irratti illee qabachaa deemuun sin barbaachisaa jechuudha. She is accused of taking the bag. Accused of adabamuu jechuun accused of taking the bag. Accused of jedhama jechuudha. Hiikarree qabachaa deemaa jechuudha. Maal dabalataa? Ofii dabalataa jechuudha. Accused of. Capable of dandeettii. Solving the equation. Dandeettii qabaachuu. Capable ofii dabalataa jechuudha. Proud of. Boonuu yookiin ittiin waan tokko ajaa'ibsiifachuu yookiin itti gammadu. Proud of ofii dabalataa jechuudha. Kanneen biroos baay'ee jiru jechuudha. Famous for, qualified for, dependent on jedhama jechuudha. Maaliif qabachuu hin dandeessu kanaafaa dependent on, really on, congratulated on, died of kanneen biroos jiruu dandeechuu jechuudha. So isin amma jechoota kanatti dabalatee maal gochuu qabdu?
Kitaaba keessanirra kutaa 9 yookiin grade 9 akkasii akka 12tti kanneen jiran jechoota akkana kana iddoo tokkotti barreeffattanii ganama yoo cal jettanii dubbistan qabachaa deemtu jechuudha akka salphaatti. Okay. Gaafilee muraasa waliin hojjennee barnoota kana haa xumurru. Gaafii tokkoffaa we reached blank space home much later than when you arrived blank space the airport. As keessatti waan tokko laallee turre jechuudha. Jechi reached jedhu yookiin jechi reach jedhu proposition kamiyyuu hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu blank space kana irratti maaltu galuu qaba? Homtuu hin galu jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya amma tilmaamuu dandeenya jechuudha. Reached jechi jedhu proposition waan hin fudhanneef maal gochuu qabna? Asumaanii asumaan maal gochuu qabna? Ati A fi B'n deebii keenya akka hin taane mirkaneessuu qabna jechuudha. So A fi B'n deebii keenya akka hin taane erga mirkaneessine booda C fi D keessaa jechuudha deebiin keenya. So amma iddoo kanatti jechuudha. Arrived at jennamoo arrived in jenna. Kan murteessu kaminni dhaan fuulduraa kana jechuudha. Inni kun specificidha yoo ta'e fakkeenyaaf kun amma specific placeidha. Specificidha moo longidha akkasumas immoo specific placeidha moo bigger placeidha kan jedhu adda baasna jechuudha. Kanaaf amma iddoo kanatti maalni specific placeidha jechuudha. Specific place immoo eenyu faana deema? Aatii faana deema jechuudha. Kanaafuu C'n deebii keenya sirriidha jechuudha. So our answer is C jechuudha. Explanation kana gaafa laallu reach and arrive at are synonyms wal fakkaata yookiin hiika tokko qabu. But reach is not used with proposition faana deemu yookiin proposition hin dabalatu jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maalni C jechuudha. Number 2, my grandfather died blank space the 20th of May blank space the year jedha jechuudha. So as keessatti kiluu maal laaluu qabna? Friday. Friday jechuun maalni maqaa guyyaati jechuudha. Deeysiidha jechuudha. Kanaafuu deeysii irratti maal fayyadamne jennee oonii fayyadamnaa jennee jechuudha. So amma deebiin keenya kam ta'uu danda'a yookiin B ta'uu danda'a yookiin D ta'uu danda'a jechuudha. Garuu immoo isa xumuras laallee adda baasuu dandeenya jechuudha. Maaliif kana qofa laallee guutuu hin qabnu jechuudha. As keessatti immoo gaafa laallu fuuldura kana maaltu jira? Year'idha jechuudha. Year'n immoo longer time expressionidha jechuudha. Kanaafuu maal galaa? Iniitu gala jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? On Friday in the year. Oonii fi inidha jechuudha. Ol duraa duuban jalqaba oonii ittiin inidha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a deebiin keenya? B ta'a jechuudha. So the correct answer is B jechuudha. On used for dates and days akka jennee ilaalleerra jechuudha. Used for dates and daysidha. Inin immoo in fakkeenyaaf in March, in winter, in 1998, in the 4th century jaarraa jechuudha. Longer time expressionidha fayyadamnaa jechuudha. Okay, gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaa irra deebi'ee jira. Dhiifama. Arfaffaatti haa dabarru. Number 4, the fire resulted blank space faulty wiring. As keessatti resulted kan jedhu kuni inis fromis ta'uu danda'a jechuudha. Resulted from or resulted in ta'uu danda'a. Garuu akkaataa isaa yookiin akkaataa galumsa isaa kan murteessu riyaa kana kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf explanation kana ilaallu more result is followed by either in or from lachuu fudhachuu danda'a jechuudha. Garuu immoo result from jechuun maal jechuudha? Result in jechuun maal jechuudha? Hiika isaanii beekuu qabna jechuudha. Result from jechuun caused by sababni sababa saaxiitu kana fide yookiin bu'aa resultidha. Resultiitu kana fide jechuudha. Caused by jechuudha. Isa san dhaqqabsiise yookiin waan akkasii akkas godhe gaafa jennee dubbannu. Result in jechuun have effect on bu'aa sana dhaqqabsiise akka jechuudha jechuudha. Jarri lamaan gargarii jechuudha. Kanaafuu amma asirratti gaafa ilaallu maanni more yoo define goone nu gala jechuudha afaan Oromooti gaafa hiiknu. The fire resulted in hoo jennee hin ta'u jechuudha. From gaafa jennu garuu ibiddichi yookiin immoo fire ibiddi jechuudha. Resulted from faulty wiring. Kana murteessuudhaaf isa kana hiikuu qabna jechuudha. Faulty wiring jechuun shiboo elektiriikii yommuu sirreessinu yookiin yommuu maal jedhama akka hojjetutti yommuu hiinu shiboo elektiriicha yommuu hiinu dogongora uumame jechuudha. Dogongora shiboo elektiriikii uumame sanarraa ibiddi dhufe. Kanaafuu achirraa dhufe resulted from or caused by achirraa dhufe gaafa jennu maal jenna? Bidha jechuudha. The fire resulted from faulty
wiring jenna jechuudha. So the correct answer is B dha jechuudha. From kan jedhutu galaa jechuudha. Number 5. The thief was afraid blank space arrested. Afraidin maal akka dabalatu ilaallee jechuudha. Maaliif afraid of jennee turre jechuudha. Scared of, afraid of jennee ofii akka dabalatu ilaallee turre jechuudha. So deebii keenya keessatti kaa ofiin eessa jira? D irra jira jechuudha. So afraid of being kanaan booda maaltu ta'a? Gerundii hordofee dhufa jechuudha. Afraid is followed by ofii dabalata jechuudha. And the most propositional phrase are followed by propositional phrase dha yoo ta'an immoo gerundii hordofsiisuu isaanii bal'aadha jechuudha carraa isaanii. Other words that take off mee jechoota kanaa ilaalu ofii kanneen dabalatan jechoota biraa jechuudha. Asumaanis qabachaa deemtu waan ta'eef jechuudha. Accused of, jealous of, envious of, ashamed of, proud of, aware of, capable of, typical of kanneen jedhaman kana jechuudha. Accused of, jealous of, envious of, inaafuu jechuudha. Jealous, envious of, ashamed of, proud of, aware of isaan jedhaman kana ofii dabalatu jechuudha. Number 6. The staff are looking forward the new manager. Forward maal wajjin deema laallee ture jechuudha. To faana deema jechuudha. Forward to. Garuu immoo as keessatti maaltu jira? Tuun iddoo lama jira. Garuu to meet taa'ammoo to meeting ta'a kan jedhu haala kamiin laalla kan jedhu explanation kanaa laallu. Look forward is followed by to plus gerundii jechuudha. Tuun dhufnaan yeroo baay'ee gerendiin dhufuusaa yeroo baay'ee bal'aadha jechuudha. Carraan gerendiin dhufuusaa. Gerendii jechuun verba ing isaan jennu kana jechuudha. For example kanaafuu deebiin keenya waan ta'a sii ta'a jechuudha. Forward to meeting. To yookiin infinitiviin to jedhamu yeroo baay'ee gaafa dhufu carraan ing dhufuu bal'aadha jechuudha. Fakkeenya biraa nuu kennaa asitti. We are looking forward to seeing you on the weekend. Forward to seeing ing dhufe jechuudha. Objected working to dhufe jechuudha. Kanaafuu working gerundii kana hordofsiisa jechuudha. He is used to smoking. Yeroo baay'ee infinitiviin gaafa dhufu verba ing gerendiin dhufuu isaanii carraa bal'aatu jira jechuudha. Number 7. The committee didn't start discussing blank space the new financial regulation until after all the member had arrived. So as keessatti maal jettu discussing jedhamu yeroo baay'ee discussing about, we discuss about jenna jechuudha. Inni garuu maanni dogongora jechuudha. Kanaafuu discuss kan jennu kuni homaayyuu fudhatu yookiin propositionii kamiyyuu hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu akkuma riichii sana jechuudha discuss gaafa jennu. Kanaafuu discuss doesn't take proposition. Kanaafuu deebiin keenya maalidha? C dha jechuudha. Discuss jechuun gama biraatiin maanni talk about jechuudha. Kanaafuu discuss about gaafa jennu dogongora jechuudha. Maaliif barsiisaan kilaasii keessatti discuss about jedha jechuudha yeroo baay'ee. Garuu inni dogongora jechuudha. Garuu immoo about ifaan maaltu deemu qaba? Talk about jechuudha. We talk about jenna malee we discuss about hin jennu jechuudha. Fakkeenyaaf we are discussing proposition jennu sirriidha jechuudha. Garuu we are discussing about proposition gaafa jennu immoo haala kanaan incorrect dha jechuudha. Grammatically mistake dha jechuudha. Grammatically. Number 8. Her classmate is congratulated her jenna jechuudha. Kanaafuu congratulated ifaan maaltu deema? Oniin akka deemu laallee turre jechuudha. Congratulated on jennee dependent on jennee laallee jechuudha. Warreen on ifaana deemuu danda'an jechuudha. Kanaafuu the word congratulate takes on fudhataa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maalni? D dha jechuudha. Okay, question number 9. What they are doing is not relevant. Blank space the instructions in the book better tell them to stop jechuun relevant maal faana deema? Relevant jechuun amma to fudhata jechuudha. Similar to akka jechuudha jechuudha. Relevant jechuun kanaafuu deebiin keenya maalni? C dha jechuudha. Fakkeenyaaf jechoonni biraa to kanneen fudhatan similar to, related to, married to, addicted to suusidhaan addicted ta'uu, married to, related to akka laallee achumaan akkasumas immoo superior to jechuun amma namni tokko nu caala yookiin beekumsaan isaa ta'uu waan biraatiin nuun ol gaafa jennu superior to me jenna malee superior than me jennu jechuudha. Yeroo baay'ee he is superior than me gaafa jennu dogongora jechuudha. Garuu maal jechuu qabna? To fudhata jechuudha. Superior to. Akkasumas immoo inferior jechuun anaa gadi namni sun ol gaafa jennu
inferior to mi jenna malee inferior than mi hin jennu jechuudha. Inferior jechuun wanti tokko nama tokko gadi ta'uu yookiin gadi ta'uu agarsiisa jechuudha. Prefer to jedhama malee prefer than hin jedhamu jechuudha filannoo agarsiisa. Fakkeenyaaf bunaa fi shaayii keessaa yoon shaayiin filadha ta'e I prefer tea to coffee jenna malee I prefer tea than coffee hin jennu jechuudha. Prefer to jedhama jechuudha. Preferiin zaanii faana hin deemu. Prefer zaan hin jedhamu. Prefer to jedhama jechuudha. Number 10 you have to really own jedhama jechuudha. Ownidha jechuudha. Option isaan barreeffamee dhiifama. The correct answer is A irra jira jechuudha. Own your abilities. Other words is that take on kanneen fudhatan dependent on, count on, insist on, comment on, impose on isaan kana jechuudha. Number 11 I don't understand what is going on. She has never been so nice blank space me. Kanaka reactive adjective reaction adjective kanneen jennu sana keessaa jechuudha. Kana isaan maal faana deemu? To faana deemu jechuudha. Nice to, polite to, rude to isaan jedhamu sana jechuudha. So A'n sirriidha jechuudha. Reaction adjective nice, polite, rude, good, it is fi kanneen biroos jechuudha. Maal fudhatu? To fudhatu jechuudha. Gaaffii 12ffaa she seems to be so much spoiled. She is rude to. Rude nama maani? Reaction adjective amma jenne keessa jira jechuudha. Kanaafuu maal fudhataa? To fudhataa jechuudha. Number 13ffaan jechuudha. 13 Yunus is good. Good at physics jechuudha. Maaliif good yeroo baay'ee ati fudhata jechuudha. Good at physics. So haala kanaan xumurreetii kan jiru jechuudha barnoota irraa. Isin immoo more propositionii kanneen biroo reference bookii keessan irratti haa ta'u kitaabota wabii isin dubbistan irratti haa ta'u akkasumas kaarkulamii keessan irra kanneen jiru more dubbisaa jechuudha. Isa kanatti dabalataan beekuu yoo barbaaddanii jechuudha. Barnoota keenya itti aanuun immoo barnoota baay'ee murteessaa entrance exam irratti yeroo baay'ee kan dhufu conjunction waliin ilaallaa jechuudha. Conjunction kana kaa expressing contrast kanneen ta'an however, but, also, though, even though kana haala kamiin fayyadamuu akka dandeenyu yeroo baay'ee most qorumsa irratti nu dhufu waan ta'eef karaa salphaa fi baay'ee ifa ta'een baay'ee isinii galuu danda'uun isiniif ibsuudhaaf paartii 4dhaan qabadhee isiniif dhufa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole YouTube kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo PDF ammarraa barsiisaa jiru kana bitachuu yommuu barbaaddanii qarshii 50 qofaan koomentii jalatti liinkiin amma isiniif kaa'u kana jala galtanii salphumatti PDFicha kana bitachuu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoo arfaffaadhaan yookiin conjunctions haga walitti deebinutti turtii gaarii.